Dargaggeessi qofaa miti daa'imman xixiqqoon jiru. Amma inni kun maani dhalooti seenaadhaa kana qabate dhalooti jijjiirama kana fudhate abbaa amaanaa ta'e dhaloota itti aanuuf dabarsuu akka danda'uu fi wanna asitti nama agarsiisu jira jechuudha. Kanaaf dhaloota amma yeroo laaltu uffannaa isaatiin aadaa isaa kabajuu, aadaa isaa eeguu, wodhage'uun inni asirraa jalqabe kunii fi aadaa irreecha irratti tokkummaa irreecha irratti jalqabame kuni dhaloota itti aanuuf abdii jedhamee ilaalamaa jechuudha. Maaliif daa'imni xiqqaa asitti dhufaa jira. Most of baay'een isaa dargaggoota kan bakka kanatti argameeru. Dargaggeessi kun amma asirraa ka'ee aadaa uummata kanaa, duudhaa uummata kanaa kakaleessa dhaloota dhufe san ka waan biraan dabalatin isa kana qabatee maani gara dhaloota itti aanuu dabarsuudhaaf yeroo ammaa kana yoo laallamu abdii namaa kennaa. Dhalooti kun ammas an kana faana wanni jechuu danda'u maani tokkummaan Oromoo asitti mul'ate. Wodhageettiin Oromoo asitti mul'ate. Ka waan tokko malee rakkoo tokko malee wal jaalalaan wal kabajaan irreechi kun kabajame kun baratti aanuuf bara dhufu keessatti Oromoon kanaa ol irreessaa jabeesse wodhageettaa isaa jabeesse sabaaf sablammii uummatoota Itoophiyaa kana sirriitti qabate kabajee eenyummaa isaa kanaanii qaama biraan sabaaf sablammii Itoophiyaa kana eenyummaa isaa eegee akka dabarsuu danda'u gama kiyyaan ergaa kan dabarsuu barbaada jechuun namatti baay'ee nama gammachiisa gammadeera. Akkuma argaa jirtan kana baay'ee bareedee jira. Nus bareednee jirra. Kanaaf baay'ee namatti tola irreechi. Daa'ima keessa fudhatanii adeemaa jirtu. Akkas daa'ima sagantaa kana irratti hirmaachisuun bu'aan isaa maali? Bu'aan isaa inni guddaan aadaa ofii jenereeshinii dhufutti dabarsuudha. Hin baratu, hin argu, ilaalu waan arganirraa hin baratu. Aadaa isaanii immoo boru kan hawaasa kana bakka bu'an isaa waan ta'eef kanaaf aadaa isaanii ammuma baranii isaanis ijoollee isaaniitti waan dabarsaniif biyyallee kan nurraa fuudhan isaa waan ta'eef kanaaf aadaa akka barataniif. Dinagdeetiin akkamiin ilaalta? Bu'aa ni qabu wantoonni nuti amma irreecha kana irratti goonu kun? Kuni gaafis wanta nutti hin fakkaatu. Maaliif hawaasa bal'aan miiliyoonaan lakkaa'amu kuni bakka tokkotti magaala tokko irratti hirmaate jechuun namni hundi dhufaa maallaqa baasaa ikoonoomii biyyattii magaala kanaa keessattuu sirriitti ol kaasa. Kanaaf kun akka gaafitti waan ka'u miti. Bakka hawaasni bal'aan jirutti hawaasni bal'aan jira jechuun intarastii bal'aa jira jechuudha. Dimaandii baay'ee jira. Kanaaf sappilaayinis akkasumatti waan ta'eef kun gaafiin qabu. Diinagdee biyyaa keessatti diinagdee biyyaa kan ol kaasu sochii magaalaa kanaa kan babbareechu even guyyaa lamaan sadeen kanatti magaala kanatti namoonni daldalatanii kan waggaatti hin arganne kan ayyaanuma irreechaa sababeeffatanii mana isaanii saaqatanii kan waggaan hojjetan waan jiruuf kun gaafiin qabu jechuudha. Diinagdee wajjiidhaan kan wal qabatu wanni gara maleetti nama baasonfachiisu jechuu dandeenyu kaaka malee nama dinqisiisu jennee ilaallu magaala kana keessatti diinagdeen tokkoffaan kiisa nama kanaati gara magaala kanatti gara misooma biyyatti gara misooma naannoo kanatti dhufee jira. Inni kun waa adda isa taasisu. Kanarra darbee Oromoon irreecha kanarratti qabeenyi isaa guddachuu qabeenyi isaa jijjiiramuu dhufaa isaa wanni ilaalchisu maani uummata kana ge'u uummata miliyoona baay'eetti lakkaa'amu kana nyaachisaara. Irreechi baranaa wanni adda godhu akka Oromootitti injifannoo diinagdee, injifannoo hawaasummaa, injifannoon tokkummaa biyyaa akkatti argamee fi irreechi bara kanaa irree cimaa misooma irratti jijjiirami dhufe kajabeesse. Jijjiirama gama misoomaatiin dhufe yoo jennu bara kana akkuma beekamu hidha haaromsaa guddicha injifannoon biyya tanaatiin
uummata kanaatiin yeroo ammaa kana xumuramee hojiirra ka oolee fi yeroo misoomi biraa misoomi caalmaa jijjiirama biyya kanaatti labsame keessatti irreecha kabajamte uusaa adda isa godha. Kana qofa toonteen yeroo ammaa kana keessatti irreechi kun wanni isaa adda godhu jennee laallu keessumattuu waggoottan baay'ee irreechi kabajameera. Irreechi bara kanaa adda kasa taasisumaani tokkummaa Oromoo, waldhageettii Oromoo, jaalalli Oromoo kana qofaa mootii jaalalli biyya katti sabaaf sablammiin keessatti argamanii irreecha kana cimsanii irreechi kun ka Oromoo ta'urra darbee akka Itoophiyaatti akka Afrikaatti biyya addunyaatti baasuudhaaf bara kana ciminaan irreecha irratti hojjetame ta'uusaa bara kana adda isa taasisa jedhamee yaadama. Ayyaanni isa bara dheengaddaatiin yoo addaayyuu maaliif hojjennee baay'inni uummataallee baay'ee tokko namatti tola baay'ee dabaleera. Haalli bakka ijaarumsa hara kanarratti illee argaarullee akka bareeda argaarra waan ta'eef waan nu gammachiisu qofa baay'ee waa hedduu argaarra. Daandiin gizee kanaan duraa sanii dhiphaa ture namoonni baay'ee wal huccuucuu irraa kan ka'e bara dheengaddaayyuu huccuucuu irraa kan ka'e hamaarraa akkanatti wal suphuudhaan namni gariin kan harkatti laafeetu jira. Amma garuu barana hacuucca takkatti osoo hin argini iddoo fattashaatitti illee haala gaariidhaan fattashamuu kennarraa haala gaariin as geennee jirra baay'ee gammanneerra jedha. Misooma kana hin beekne jechuudha. Amma daandiin hojjetame kun akka kanan turre jechaadha. Aarsaa kan ilmaan keenya bara 2009 kaffalchiisallee kana jechuudha. Irraan gadeen kun akkuma beeknu qulqullina qabu akkasitti bareedee haala namni socho'uun mijataa miti irra dhaabachuudhaaf illee jechaadha. Boolla keessatti ilmaan keenya kan isiin namni ta'e lubbuu kaffalte jechuudha. Isa kana yeroo ilaallu qabeenyi kana hojjete, beekumsi kana hojjete, qalbiin kana hojjete amarguu eebbifamu dhaloonni immoo kana fudhatee caala abareechatu jenna abdii qabna gadaan gadaa birmadummaati. Finne irraa kaasne ilaanii fi hora harsadeetti waan addaa hedduu namoota keenya ilmaan Oromooti saba sablammoota hunda rabbiin umrii isaanii haaratti irra haa deebuun jaan. Asitti wanni na gammachiise hoggaanii fi dhufne annaarra amata afuraffaa kiyya hoggaanii fi dhufuuni arraa fi amata sadeen dura kaniin dabarsesan waan addaa karaan kun akka namanii fi Misra yookaan fi Dubaay keessa deemu jiru karaa kana haa garreen gaafa dura yoo deemne dhiiroo asirraa maaltu nu darbamaan jechaa if shakkaa dhufne arra barbarandaa kanarraa asirraas nyaadhu dhugi hoottu mee hafuura galfadhu haara fudhadhu jechaati akka ilmaan ayyoo fi abboo aanan nu abaasaa dhufne boo nama galatoonfachuun namni arra xiqqoon nama galatoonfanne guddatti illee nama galatoonfatu. Ayyaanni gaariidha baay'ee namatti tola. Maal jaalatta ayyaana kanarra? Baay'ee tokkummaan keenya baay'ee namatti tola. Hunda caalaa tokko taanee akkasitti bareennee uffata aadaa keenyaan akkasitti mul'achuun keenya baay'ee namatti tola. Baay'ee namatti tola kunoo fidnee galaa jirra. Tokkummaan keenyas baay'ee namatti tola. Uummanni Oromoo hundi dhufee asitti argamuun isaatti immoo baay'ee namatti tola bakka. Bara baraan argaa jirru uffannaa aadaa Oromoo baay'ee beeksisaa jira irreechi jedhama. Si maal ta'a jedhan kana? Inni kun ibsuudhaaf nama rakkisa. Ibsuudhaaf nama rakkisa. Tokkoffaan waan lamatti asirra jira. Tokko Oromoon aadaa isaa kana aaduma isaa kalee isaa jeebenticha san qabatee eegee dhufeeraan uffata isaa karaa kanaan qabateera. Gama biraatiin uffatuma kana deebisee ammayyoomse karaa nama hunda hawwatuu danda'u bifa addaatiin jechuudha. Ammayyoomsee ayyaana kana kabaje ta'uusaa ani kana qofa toonteen miidiyaa adda addaa odeeffannoo adda addaatiin bilbila adda addaatiin namoota fagoorra ta'anis yeroo himan inni kun bara kan adda isa taasisa. Kanaaf Oromoon kana jechuun maali aadaa isaa uffannaan aadaa isaa tokkummaa isaatiin aadaa isaa dhageettii isaatiin cimsaa deemuu isaa irreecha kanarratti mul'ateera jechuudha yeroo kamuu caala. Oromoon uffannaan isaa ammayyaa akka ta'e baay'ee bareedaa akka ta'e even kalarii filatamuun baay'ee kan namatti tolu karma saayinsii saayikolojiitiin isoo laaltee
kalariiwwan akkasitti mul'atan kuni ilaalcha namaatiif sammuu namaatis baay'ee namatti tolu waan ta'eef kuni aadaa keenya sadarkaa olitti kan ol kaasuu fi Oromoon maal akka fakkaatu aadaan isaa maal akka fakkaatu akka jaalatamu namoonni saboonni biraas biyya keessas biyya alaa jiranis aadaa kanaan harkifamanii itti tolanii akka hirmaatan waan taasisuuf sadarkaa guddaa qaba jechuudha. Aadaa tanaan dura yookaan baduudhaaf jiru aadaa sanii lafaa kaasuudhaan aadaa saniin qabatanii har'a dammoo asitti nutti agarsiisaa jiran. Uffata tanaan dura argee hin beekne aadaan kun uffanni kun uffata biyya kamii ka jedhee ani dura tanaan dura hin beekne isanni hunda amma adda baafadhee laalaa tan deemaa namatti tolaa jechuun illee gara sanii. Ga'oora arsadee kana yeroo kaasnu waan baay'ee nutti dhaga'amu jira. Aarsaatti kaffalleerra dhaloonni itti wareegameera. Kan achi buuteen isaa dhabame jira, kan lubbuu isaa dhabe jira, kan dhiigni isaa dhangala'e jira. Aarsaatti kaffalleerra. Orri arsadee bifa addaatiin ilaalla jechuudha. Wiirtuu tokkummaa Oromoo ijaaruu keessatti ga'ee isaa gumaacheedha. Oromoon akka inni wal argine shirri nurratti hojjetamee Oromoon yeroo inni wal wallaalu akka inni tokkoomu. Inni kaabaa, inni kibbaa, inni bahaa, inni lixaa wiirtuu godhatee akka inni wal argu wal argee ka'e immoo garbummaa baachuu akka hin dandeenye finciluu akka qabu wiirtuu itti birmadummaa keenya bilisummaa keenya deeffanneedha tokkummaa keenya jaalala keenya deeffanneedha. Kanaafuu bifa addaatiin ilaalla jechuudha. Ammas wanti nuyi amaanaa jennu ola deemaan waan amma as ga'e kana kunuunfachuu qaba, tikfachuu qaba. Salphaatti hin dhufne orooroo kana baachuun, alangee kana baachuun, bullukkoo kana akkanatti uffachuun kabaja nama dhowwa ture. Sirnoota darban keessatti akkasitti gurmaa'anii gara malkaatti bobba'anii irreeffachuun illee bifa addaatiin ilaalama jechaadha. Oromoo dhumti walitti dhufuun kun bifa addaatiin ilaalama. Kanaafuu isarra as ga'e kana caalaa hir'uusaa guuttatee bareechachuu, wal dhaggeeffachuu, marii waan jedhu kan immoo sirriitti hubachuutu sirra jiraata. Oromoon rakkoosaa hiikkachuudhaaf waan hundumaa gara itti deebisa isa jalqabaa gara gaaddisaatti geessa, gara mariitti geessa. Isa kana beekuu qaba jechaadha dhaloonni. Kanaafuu tasgabbaa'ee waan hunda hubachuu qaba. Inni jallate nuu qajeela, inni wal'aale nuu beekaa, inni hidhame nuu hiikama, inni buqqa'e nuu dhaabama, inni diigame nuu ijaarama, inni dhukkubsate nuu fayya, inni godaane inni deebi'a. Isa dhufu immoo kana caalaa faayamnee lakkoofsa dabalannee addunyaatti of beeksisnee irreessa keenya illee akka inni yuuneeskootti galmaa'u taasifannaa abdii jedhu qabna. Wanta amma jiru abdii nutti tola.